Akkamoottan daawwattoota keenya ammaaf qabadee dhihaadheen isinitti himaan Badrii Yusufi. Koreen hujii wachiiftuu paartii Bilisiginnaa kora roobii arraa taa'een tarkaanfii opereeshinii seera kabachiisuu cimsee itti fufuu kallattii kaa'e. Kora kanaan ajjechaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti lammiilee nagaa irratti raawwatamu kamuu kan balaaleffatu ta'uu paartichi ibse. Walgahii kanaan dhimmoota nageenya biyyaalessaa fi tarkaanfii seeraa kabachiisuu fudhataa jiru irratti mari'atuun kallattii kaa'ee jiraachuu miidiyaaleen arraata mootummaa ta'an gabaasanii jiru. Manni marichaa murtii dabarseen duulli olaantummaa seeraa kabachiisuu cimee akka itti fufu kallattii kaa'ee jira jedhame. Gama biraatiin paartiileen siyaasaa Oromoo ABOf KFO'n ajjechaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti ummata nagaa irratti raawwatamaa jiru qaamni walabaa akka qoratu gaafatanii jiru. Erga viidiyoon ajjechaa jumlaa Oromoota Walloo irratti raawwatame ifa bayeen booda naannolee Gaanbeellaa fi Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo fi Aanaa Gimbii ganda Tolee keessatti namoonni hedduun ajjeefamuu ni yaadatama. Waxabajjii 18 bara 2022 sanbata dabre kana Aanaa Gimbii keessatti yoo xiqqaate namoonni 300 ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Ajjechaa kanaaf mootummaan waraana bilisummaa Oromoo kan himatu ta'us garuu waraanni bilisummaa Oromoo gochaa kana haaluun mootummaan Itoophiyaa ajjechaa namoota nagaa irratti humnoonni isaa raawwataniin diraamaa sobaa hojjetaa jira jechuun cimsee balaaleffate. Mootummaan Ameerikaa ammoo ajjechaa suukanneessaa kana balaaleffatuu beeksisee jira. Addi bilisummaa Oromoo ammoo ibsaa dhiheenya kana baaseen namoonni waa'ee waraanaan beeyne humnaan guuramanii dirree lolatti hidhattoota bosona jiran dura akka dhaabbatan taasifamaa jiran jechuun mootummaa qeeqee jira. Paartiin KFO ammoo ibsaa waxabajjii 17 bara 2022 baaseen ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame kun qaama walabaatiin haa qoratamuu jedhe. Dabaluunis mootummaan nagaa lammiilee eeguuf dirqama qaba jedhe waan ta'eef itti gaafatamummaa qaba jedhe. KFO'n addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin yeroo dhaabbileen mirgoota namoomaa ajjechaa kana gabaasaa jiranitti mootummaan haala jechuun cimsee balaaleffate. Naannoo Gaanbeellaaf godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti humnoonni mootummaa uffata dambii waraanaa qaban Oromoota Walloo jumlaan ajjeesuu isaanii viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irratti tibba dabre kana bal'inaan qoodamaa ture. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baase keessatti mootummaan qubattoota akka caasaalee nageenyatti itti fayyadamuu qeeqee jira. Dhalattoota naannichaa fi qubattoota walitti buusuun lubbuun namaa akka badu taasise jechuun mootummaa balaaleffatee jira. Kutaalee Oromiyaa lixaaf Shawaa keessatti ammoo tajaajila qunnamtii addaan kutee odeeffannoon dararaa lammiilee qixa sirrii taheen akka hin baane godhee jechuun addi bilisummaa Oromoo qeeqee jira. Miidiyaalee farkaa qabuunis miira hawaasaa dantaa siyaasaaf oolfate jechuun addi bilisummaa Oromoo mootummaa komatee jira. Kun ammoo lubbuu lammiilee galaafatuu fi jeequmsaa biyya bira taree gaanfa Afrikaatis balaarra buusaa jedhe ABO'n ibsa baase kana keessatti qaamni walabaa dhugarratti hundaa'ee gochaalee raawwataman kana akka qoratanillee gaafatee jira. Qaamoleen dhimmi ilaallatan marti gochaaleen kun qaama walabaan akka qorataman tumsuu qabu jechuun addi bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Faallaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo haleellaa lixa Oromiyaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himate. Garee shororkeessaa jiru kanarratti duula eegale kan itti fufu ta'us ibsee jira. Gamtaan Awurooppaa tajaajilli bu'uuraa Tigraay keessatti addaan citee ture daddaffiin akka eegalu gaafate. Jilli Gamtaa Awurooppaa aangawoota olaanoo if keessaa qabu kun kaleessa Tigraay Maqaleetti hoogganaa TPLF waliin mari'atee jira. Jilli Koomishinii Hordoffii walitti bu'iinsa Gamtaa Awurooppaa Jaaniz Linaarchiikiin durfamu Itoophiyaa daawwate kun tajaajilli bu'uuraa Tigraay addaan citee ture hatattamaan akka eegalu mootummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Kana malees gargaarsi namoomaa hatattamaan dabaluu akka qabu hubachiisanii jiru. Mr. Jaaniz daawwannaa isaanii jalqabaa kanaan haalli Tigraay isa bara 2020 irra fooyyee akka qabu barreeffama fuula Tiwiitara isaan irratti maxxansaniin ibsan. Konkolaattonni gargaarsaa Maqalee dhaqqabaa jiranis jajjabeeffamuu akka qaban gaafatanii jiru. Dhaabbileen namoomaa lammiilee miidhaman akka gargaarsan dhaqqabaniif ammoo boba'aanis dhihaachuu qabaa jedhan Jaaniz. Lammiilee Tigraay keessatti deeggarsa namoomaa fedhan miliyoona 5.2 dhaqqabuuf ammas uggurri garii kaayame danqaa ta'uu himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa uggura boba'aa fi maallaqaa kaaye akka kaasu jilli Gamtaa Awurooppaa kun cimsee gaafatee jira. Jilli kun itti aanaa Muummicha Ministeeraa Dammaqee Mokonninii fi hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliinis dubbatee jira. Jilli Jaaniziin durfamu kun naannoo Somaalee hongerru kutames daawwatee jira jedhame.
Kan daawwataa jirtan kun oduu BBS irraa isin bira gahaa jiru. Afgaanistaan keessatti kirkira lafaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 950 lubbuu dhabanii jedhame. Kanneen biraa 600 immoo balaa rifaasisaa kanaan madaa'anii jiru jedhu aangawoota biyyattii waabeeffachuun maddeen akka gabaasanitti balaan kirkira lafaa roobii irraa ganama mudate kun Afgaanistaan bulchiinsa Paaktikaa keessatti yoo ta'u magnituud 6.1 yeroo ta'u namoota 950 lubbuu galaafate kanneen biraa 600 immoo madeessee jira. Lubbuu baraartonnii fi heelikooptaroonni namoota balaa kanaan miidhaman gargaaruu itti fufanii jirus jedhame. Namoota madaayan dhibbootaan lakkaa'aman naannawa kirkirri lafaa kun itti mudatee jiranitti gargaarsi namoomaa deemaa jira. Suuraaleen gandeen naannichaa fagoo kaafaman akka agarsiisanitti manca'iinsa manneenii fi reeffa namoota dirreerratti faca'ani. Namoota 600 caalan madaan keessaa kanneen baay'ee miidhaman gara hospitaalatti geeffamanii jiru jedha qondaalli dhimma biyya keessaa mootummaa Salaahuddin Ayyuubii. Dubbataan Afgaanistaan Bilaal Kariimii ammoo balaa kirkira lafaa kanaan gandeen 4 kanneen kiiloomeetira 44 magaalaa Koostirraa gara kibbaa bahaatti argaman guutummatti barbadaawanii jiru. Gama biraatiin Jarman dhimma kirkira lafaa hordofu Awurooppiyaan Seismological Center jedhamu dachiin biyyoota akka Afgaanistaan, Hindiyaa fi Paakistaan kiiloomeetirri 500 balaa kirkira kanaaf saaxilamuu malu jechuunis akeekkachiisee jira. Dabaluunis jiraattonni magaalota Afgaanistaan, Kaabulii fi Paakistaan Islamabad balaa kirkira lafaa kana argaa jiru jee. Balaa kirkira lafaa mudate kanaan lakkoofsi namoota du'anii dabaluu maluu jiru aangaa'onni Afgaanistaan. Kirkirri lafaa Afgaanistaan keessatti lubbuu lammiilee galaafatuun kun isa duraatii miti. Gaazexeessaan lammii Raashiyaa badhaasa Noobeelii bara 2021 keessa argate gurguruun maallaqa irraa argate baqattoota Yukireeniif kennuufii jedhame. Gulaalaa olaanaan gaazexaa Novaaya gaazexaa jedhamu Dimitri Muraatov badhaasa meedaaliyaa Noobeelii gonfatee ture kana maallaqa paawandii miliyoona 100 fi 350tti gurguree lammiilee Yukireen sababa waraanatiin rakkoo mudataniif arjoomuufii jedhamee jira. Novaaya bara 1993 keessa hundeessan keessaa nama tokkos jedhamee jira. Namni faallaa biyya isaa Raashiyaa dhaabbate kun ji'a bitootessaa dabree keessa yeroo Raashiyaan Yukireen weerartu hojii isaa dhaabee ture. Sababni isaatis erga Raashiyaan dhaabbileen lola Yukireen irratti baname weerara jedhanii akka yaamne kanneen yaaman ammoo adabuuf akka jirtu akeekkachiiseen booda. Gaazexaa Novaaya kanas yeruma sanitti cufte. Raashiyaan Kremlin lola kana opereeshinii seera kabachiisutu jettee yaamti. Garuu hawaasni idil addunyaa weerara Raashiyaan Yukireen irratti sababa tokko malee bantee jechuudhaan cimsee balaaleffate. Gaazexeessaa Muraatov amma dura ji'a eblaa dabree keessa osoo baaburaan imalaa jiru qalama diimaa asiidii qabuun haleelamee ture. Gurgurtaan meedaaliyaa Noobeelii kun Niiwuork irratti kan geggeeffame yeroo ta'u daa'imman Yukireen lola Raashiyaatiin miidhamanii dhaabbata UNICEF jalatti gargaaramaa jiraniif ni oola jedhame. Badhaasa Noobeelii kanas bara 2021 keessa lammii Filiippiin hundeessituu miidiyaa Riipleer jedhamu Maariyaa Reesaa waliin injifatuun isaanii ni yaadatama. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa daawwattan ture an Badrii Yusufi.